السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا شفتنا باليوم يعني كيف قدمنا الحمد لله. شاورما قرفتنا شاورما قرفي شاورما خرا وانت مطعم رابط موصون تاني خرا برات حالة برات نجت شوطا أكملت يكقوني Dukku cirani bidda gubbaa kaayeen jira hanga bishaan naafixatu eegu jira. Shunkurtaa hiyyaa fuduraa waa hunda cicciree qopheessee jira. Amma hanga bishaan naafixatu eegeetuma fuduraa hiyyatti naqa. Lukkuu hiyya qopheeffadha jechuudha. Bishaan naafixatee shunkurtaa hiyyatti naqadha. Shunkurtaa wajjin xiqqishoo hanga shunkurtaan akka bilchaattu itti dhiisa jechuudha. Qullubbii xiqqishoo qullubbii daakamtu itti gootanii shunkurtaa waliin itti dhiistan jechuudha. Eegas booda qimmama waan qabdan itti naqattan qimmama waan keessaa qabdan itti naqattanii kamuunaaf black paprika fi wanti mixii jechuun hundarraa haa qabu sanatti naqatan yookaan immoo shoormaa qabaatan sanitti naqanii san hin qabanne waanuma mana keessaa qabdan itti naqatan. Egaa shunkurtaa waan hundatti goone booda asii fuduraa qabna fuduraa ciccirannee qopheeffannee barbaree faranjii jechuudha. Wanti sadii aina sadii itti goranna dabarsee gasboota hanga bilchaatee xiqqoo ni dhiisna. Eegas gana ammallee hin dhumne waan itti naqamee jira jechuudha. Kasih boleh ya, egas ikut wanti bilchaate booda asii doraa qabna doraatti naqna jechuudha. Itti naqanna shawarmaa ajaa'ibaatu kuduraa waliin jechuudha. Akkasitti ammallee soosii isaa dalagaa Corona sena waan ta'eef jecha jechuudha. Yookiin waan neenu soosa qabaachuu qaba gama akka hin goggogaa akka hin taaneef jecha. Asitti timaatiin daayinii jechuudha qopheessaa jira. Timaatiin yoo feetan qullubbii taatan yoo feetan timaatiin immoo qofa daakkatanii ibidda irratti zeetaa wajjin takka hanga jee bilchaatu soosa isaati jechuudha dhiistanii jechuudha. Eegas ammallee walumaan daawwannaa akkamitti akka dhumarratti akka goonu soosa hinaa lama godhuufi humna mi'anii sasii qabna. Mi'anii sasii qabna asiis zabaadii yookaan tokko akkuma beekamutti qopheeffannee jira. Jechuudha asitti zabaadii hinni qabna. Egaa zabaadii hinni qopheeffannee maal goona mi'aanitti goona jechuudha. Hanguma family haysayatti hedduu xiqqoo jedhamu xiqqoo akkasigaa hana walitti miiksi godhudha jechuudha. Egaa akkasitti miiksi godhannee booda maal goona miiksi goonee chaayisa godhannee jira. Tama jechuudha. Asitti naqana jechuudha.
maashaallah. Salamatte laaqanna amma lakkoon keenya caayisatee jira. Ibidda jala dhaamsuudha. Maashaallah soosni keenya halamatatis akkanatti nuuf bilchaachaa jira. Maanti naqee urgaanoon itti naqee jechuudha. Akka urgaa isaa nuuf tolchuudha. Naannaa gogaa qabaatanis naannaa itti gootanii rakkoon qabu. Akkasitti gahaa jira. Nuuf gahaa jira. Amma shoormaa maruu eegala jechuudha. Eeshni keenya kana eesha torteellaa jedhama. Akkanatti eega irratti naqanni gootu marachuma qofa jechuudha. Akkana soosni keenyas nu bilchaatee jira. Sandaasha keenyas marannee qopheeffannee jira. Maal goona as keessatti qoranna jechuudha. Marannee qopheeffannee akkan jittuun isaa kana hin taane walitti qixximmu goona jechuudha. Akka nu jalaan gubanneef eega akkana gooni booda akka takkaarraa irratti amma qixximmatee guutamee jira. Akka nu jalaa hin gubanne jechuudha. Amma mala kana mozoreellaa gubbaarratti naqama jechuudha. Akkuma beekamutti akka walitti nuuf qabuuf jechuudha. Akkasitti qixximmitti goonee jirra. Mozoreellaa eeshni mul'atu jechuudha. Mozoreellaan cufamee jira. Amma akkanatti wanta keessa furana keessa neena jechuudha. Oofina keessa seenee gubbaan isaa gisee diimatee as baafama. Maashaallah. Halammadaatis gahana kanatti qopheessinee jirra. Akkana qopheeffannee jirra. Jechuudha. Eegaan suurri keenya fixannee akkanatti haala bareedaa kanaan gahee jira, qophaa'ee jira jechuudha. Maashaallah. Akkana qophaa'ee jira. Akka arabni waanuma lallaaqaa kana jaalatanii garuu mi'aawaadha. Daalaa godhadhaa manuma keessanitti teesti godhaa inshaallah. Isinitti tola. Akkasii gaa inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu nagaa rabbii keessanaa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.